Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattoota Gadaa News Network arraantana keessummaa tokko isinii qabannee dhufnee jirra. Keessummaan keenya obbo Xahaa Abdullee jedhama, nama jabaa qabsoo Oromoo irratti umrii isaanii fixee umrii isaanii mana hidhaatii fi bakkoota adda addaa irratti umrii isaanii dabarsan har'a keessummaa kana isinii qabannee dhufnee jirra. Hanganumaatti nu waliin turaa jechuun afeerraa keenya. Obbo Xahaa aarsaa yeroo teessanirraa aarsaa gootanii asitti nu argamu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee isin galatoomfanna. Baay'ee galatooma isinis carraa kana naa kennitanii waan an keessa dabre na gaafachuudhaaf carraa kana naa laachuu keessaniif hedduu galatooma. Mee obbo Xahaan eenyu eessatti dhalatanii guddatanii mee asumaan daawwattoota keenyaa walii wal barre? Tole ani Xahaa Abdallaa Daawudii godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo Ijabuna bakka jaamtutti dhaladhee laga Raammisafaan achuma dhaladhee yeroo urmiin tiyya barnootaaf geessu achuma mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Raammis jedhamutti barnoota eegalee achumarraan ka'ee hanguma urmiin kiyya deemu gaafa sanii hanga kutaa jaha qofaatu ture ganda teenya 7 fi 8 immoo gara Baddannoo achirraa immoo boodarra carraa high school argadde gara high school Dirreedhaatti bara tokkoof hordofe hangasuma dhaloonni kiyya akkasii jechuudha. Obbo Xahaan akkamiin gara qabsoo bilisummaa Oromoo dhufuu danda'e? Gaheen hojii isaa ta'u maal ture? Qabsoo bilisummaa Oromootti dhaquu osoo hin ta'in ani qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhaladhe jechuu danda'a. Maaliif uumamumaanuu qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo nan garuu keessaa waraanni bilisummaa Oromoo uumamni isaatu gandumaa fi lafuma keenya sana keessatti isanirraa ka'ee ani qabsootti dhaqe osoo hin ta'in keessumatti hin dhaladhe. Kana jechuun immoo qabsoo kana maatumarraan walumaan guddannee jechuu danda'a. Fakkeenyaaf maatummaan keenyaa warra qabsoo kana keessatti numa dura qabsoo kanarra turanidha. Wareega garaagaraa hanga lubbuutti baasaa turanidha. Egaa qabsoon naaf haarayaa miti keessumatti hin guddadhe. Haa ta'u akkuma isin jedhe anaa mana barnootaa sadarkaa high school jiru bara 1991 mootummaan Dargiidhaa cabee san duraas immoo bifa dho'isaadhaatiin mana barnootaa keessatti gandarraa waan hordofamaa turetu jira. Egaa 91 gaafa mootummaan Dargiidhaa garagalu akkuma qabsoota biraa ijoollee Oromoo biraa carraa qabsoodhaa wajjin bal'inaan walitti argachuudhaa argadhe. Urmiin kiyyaas yeroo sanitti gara humnaan waa godhutti waan gahee jiruuf jecha 1991 itti dabalame egaa achirraa kaafnee harkuma wal qabnaan gaafmatti. Obbo Xahaa gaheen hojii isaanii maal ture qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti? Eessarra turan naannoo kam fa'aa turtan? Okay, qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti egaa hojii qabsoodhaati. Hojii qabsoo hoggansiin jiru waraanummaa leenjifamne dabballummaa leenjifamne gaafa jalqabaa lachuu waliin achirraa ka'ee dabballummaadhaanis uummata keessaa bifa jaarmaatiin waraanummaadhaanis godinaa Baha Oromiyaa jechuun ni danda'ama. Haga Harargee Baha gara Bahaatirraa kaasee fakkeenyaaf dura gaafniin ani sibiila fuudhee bakkeen itti rasaasa dhufaasee ejersa ruufaa bakka jedhamu naannoo magaalaa Watarmaddii fi Laangee jidduu lafa xiqqoo tokko jira. Asirraa kaasee hanga qarree gannaaleetti yeroo dheeraadhaaf jechuun gara bara 9 hanga 2000tti waraanummaa keessaa soso'aa ture. Kana keessatti immoo hojii qabsoo keessa jiru. Kan jaarmee uummataa kan qabsoo keessatti immoo caasaalee garaagaraa leenjii garaagaraa waan qabsoo keessatti nama gaafatu kan lolaa immoo waan gaafatamuu miti. Kana keessatti wanta silaa akka nama tokkootti miseensi tokko godhu danda'u godhaadhaa irra ga'ee egaa akkasuma sanitti tartiibni caasaadhaa jira. Wal keessatti wal muyteeffachaadhaa wal barsiisaadhaa guddachuun warra nun beekne warra hanga keenya waan beeknes qubeerraa kaasii barsiisaa warra immoo nurra waa beekanirraa
seenaa siyaasaa barachaa akkasitti qabsoo keessatti qooda silaa qabsoo keessatti yeroo sanitti kennamuu danda'u kan inni irraa fayyadamu qabu gosa hundaanuu waan hundaanuu raawwachaatiin ture jechuudha. Obbo Tahaa erga waa'ee qabsootu kaasne qabsoon aarsaa baay'ee nama gaafatti. Keessattuu qabsaa'onni Oromoo yeroo hedduu gootummaadhaan beekamani. Gootummaa keessattuu yeroo diinni boojuudhaa deemutti rasaasa ofitti dhahu boombii ofitti dhukaasuudhaan beekaman. Yeroo hedduu maqaan gootawwan Oromoo yeroo baay'ee gizee koo goota akka abaluu rasaasa ofitti dhoose boombii ofitti dhoose of ajjeese rasaasa ofitti dheejamu. Mee qabsaa'otaati beektu ni jira warreen rasaasa ofitti dhoosan rasaasa ofitti dho'an yookaan boombii ofitti dhukaasan harka diinaatti hin gallu jechuudha. Yookaan iccitii dabarsineen kan hin jechuudha. Wanni kun waan bal'aadha. Seenaa qabsaa'ota dubbee nu dura turan hundaas kaasa. Fakkeenyaaf akkuma jaadamsaa iddoodhaa waan garaa baafne garatti deeffannee jee irraa kaasee qabsaa'onni bilisummaa Oromoo fakkii sana hordofuudhaan bifa garaagaraatiin wareega garaagaraa baasaadhaa turan. Waraana keessatti akkuma amaluma lolaa waraanaa ta'ee lola irratti madaa'uun bahuu dadhabuun waa hedduudhaatu nama mudata. Kan naani harka diinaa dhaqee diinni immoo ati maaliif akkana nu goota jedhee na gaafata. Gaafii isaanii sanirra ani baduu wayya jedhee hanga waan hin danda'uuniif galaafachuudhaatti tarkaanfii garaagaraa fudhachuudhaatti ta'e tokko miti lamaa miti hedduu baay'ee. Kana qofaa miti walirraa nafnu jedhee bakka takkatti nama lamaa fi sadii taa'ee waliin hanga danda'utti hanga rasaasni maayyiidhaa yookaan bakka ittiin ofitti haasan haftuufitti deemanii wareega qaqqaalii har'aan tana fakkii saba kanaaf ta'anii dhiiga isaaniitiin karaa san tattaraaranii har'aan gahan tokko lamaa miti hedduudha. Isaan kana keessatti fakkeenya tokko qofa si kaasuu nan danda'a. Badisaa bara 1997 naannoo Baalee kana keessa Dhaare bakka jedhamutti lolaadhaa turre. Lola kanarratti amaluma lolaa ta'ee yeroo sanitti lolli guyyatti marraa 2-3 afurfaa walafaan dhufuu humni diinaa immoo gara hundaan hoggaa bakka kana waajjira jedhame bitaa mirgaan gadi hundaan bakka sanitti sirra wal yaamuu faadhaatu ture. Kana keessatti wanni qaamaan argee fi bira jiru kan yaadatu jechuun kana si kaasa. Jaallan lolaatuma oollee asin lollee firraa lafa qabsiifnee firraachi qabnee biraatti kana jechuun ture. Kana keessatti nama lamaatu gara mirga kiyyaatiin dhufaasaadhaa ture. Jarri lamaan san immoo mul'ataa dirreedhaatii fi duursaa jedhamu. Mucaan sanii ijoolleen kun lamaanuu gara mirga kiyyarraan dhufaasaadhaa turanii. Boodarra tokko mul'ata akka waan dura madaa'eetti dhagahaa ture jechuudha. Lafti lola keessa jirta. Lola gamanaa sanii utaaltaa, gamana utaaltaa, wal dhageessaa, wal hordoftaa, ifittiftaa, waa hedduutu jira. San keessa osuma lola kana gamaa gamana jennu bakka sanitti isaan lamaan walumarratti wanta harkaa qabaniifitti kaasanii fakkeenyaaf kana siin jaamalee tokko lamaa miti qabsaa'onni carraa akkasii kennan hogganoota gurguddaarraa kaasanii harka diinaa dhaqanii diinaan gaafatamuurra harka diinaa seenanii diinaan immoo roorfama darara garaagaraa arguurra lakki jedhanii murtii akkasii fudhachuun aaduma jechuu dandeessa waraana bilisummaa Oromoo keessatti. Garaan namaatis tokkoo miti haallinis tokkoo miti bakkoota garitti immoo osoo haallummaan akkasii faasinaa hin jedhin qabamee harka diinaa bu'us jiraatullee irra hedduun qabsaa'ota murtii akkasii fudhachuun tokko lamaa miti jechuudha. Hedduudha baay'ee hedduudha. Haala akkasiitiin waa hedduu keessa daddabarree jechuudha. Obbo Tahaa aarsaa dilaa kana kafallee ammaaslee kafalaatuma jira qabsoon silaa isiin dhaabbattu akkuma baaburaati kakooros kooreetuma karraa buus irraa bu'a dhuguma aarsaa dila san kafallee har'a qabsoon bilisummaa Oromoo bikkarraa yaadamu san gahee jira. Wanna kana namoonni yeroo hedduu gaafatu deddeebi'anii
qabsoo wareegnis gara diinagdeetiinis ilmaan itti dhabnee alaamanatti hidhamnee wareega guddaatti kafallee maaliifin akkasittiin argine wareegamni gaafas baafne bu'aa kanan jaamne dhugaadha galii isaa rukutee Oromoon bilisa tahee lafa isaa irratti abboomee hin jiru walabummaa Oromiyaadhaa dhuunfatee bilisa baane Oromoo walumaa gala lafaa fi qabeenyaa fi maal isummaa matumaa isaatti wajjin haa ta'u malee haalli gaafa san keessa jirruu fi har'aan tana keessa jirru hagadachiisaniiti adda fagoodha maaltu isa kana adda fagoo godha gaafa anammas hin jiru ajan sagaltamoota keessa jalqabarraa hanga sagaltamoota dhumaatti yoo ilaalte sadarkaa godina tokkoo yookaan fuula tokkootti murni tokko waan tokko godha. Sani miidiyaarraa dhagama. Miidiyaan akka ammaa kana hin jiru. Bara tokko keessaa lama keessaa reediyoon gariin tokko dabarsee warri akka VOA fa'aa waan ta'e takka dubbata. Sanirraa kaafee qabsoon kun ukkaamama keessa lafa murtaawaa irratti ittifamaadhaa ture. Ittisuun kun immoo wanni isaan barbaadanii waan kana godhaadhaa turan akka qabsoon kun bal'atee bifa ammaa kanaan hawaasa Oromoo fi Oromiyaadhaa guutuu kana wal hin geenyeef waa hedduutu godhamaadhaa ture. Kanaaf fakkeenya tokkoon sii kaasa 1995 gaafa san Mallas pireezentii ture. Taamiraat Laayinee nama ja'aniitu Piraayim Ministeer Mallasii jechuudha. Muummicha ministeeraa biyyaati. Maal barreessa Taamiraat Laayineedhaa kun sagantaa wahii baasan jechuudha. Akkaataatti ABO balleessanii fi ABO'tti Oromoorraa adda kutan. Saganteeffatanii karoora kana baasan. Akka carraa ta'e karoora kanaatu dhufee nu harka seenee irratti arga wal agarree irrattis mari'achaadha. Waan dandeenyuun immoo san faallaa irratti dhaabbachuudhaaf socho'aadhaa turre. Maal jaa karoora san keessaa tuqaa gaafii ati immoo gaafattee hojii wal fakkaatu kaasaa qabsoon yeroo sanitti irra caalaa godina bahaa kana keessatti waraanninis sosohaa siyaasaanis lollinis irra hedduu gara bahaa kanatti Harargeedhaa fi asiin godina Arsii jennaani zoonii Arsii jennaani haga Baalee kana gara Asaanuu kanatti lolli gaggeeffama. Isa kana akka sochiin garana daangeffamee jiru kun gara kutaalee walakkeessa Oromiyaadhaa hin seenne akka gaariitti ittisuu qabnaa jedhanii karoora baasan jechuudha. Maal jedha afaan isaaniitiin በምስራቅ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው ኦነግ ፖለቲካ ወደ መሃል አገር እንዳይዘልቅ ጠንቅቀን መስራት አለብን። አመጋሁን ማል ጀቹዳ አጀጀ ጉባዳ ፕራይም ሚኒስተርን ሲንጄና መቺ ወረ ጎዲነውታ በሃራን ፈት ወራና ኢንተለጀንሲ ሳኒ መሃጀን ባሌ ጉቱ አሲ ደብሪ ሃንገ ሸዋዳ አሲ ወሎን ሃንገ ወሊቲ በሃኸይ ሀገ ዲሃቲ ወሊቲ ወዲሪሬ to'annaa keenya ala bahaa. Kanaaf gaafii guddaa irratti waan humna dandeenyu hundaan qiyyaafannee akka isaan sulula waabeedhaatii fi raammis kana keessaa hin baane asitti ittisuu qabnaa kaja'u tokko baasanii yeroo san akka odeeffannoodhaatti caasaadhaan nu gahaadhaa turame jechuudha. 95 yeroo kun egaa maal asirraa argita isaan akka yaadni Oromoo fi Oromiyaa jedhu kun bal'atee Oromoo hunda waliin geenye ittisuudhaaf waan hin godhin hin qaban. Humnaanis waan danda'an hundaanuu irraa takkaa if qusatanii hin beekan. Haa ta'u immoo qabsoon adda bilisummaa Oromoodhaa qabsoon Oromoodhaa adda bilisummaa Oromoo gaggeeffamu uummata Oromoodhaa har'aan tana dhoohee eessa gahee jechuudha bakka isaan irraa eegaadhaa turan san seenee itti gaafii guddaatti ta'aadhaa jira. Asirra dhaabbattee hoggaa laalte yeroo sanitti murna waan xiqqoo waanuma qabsoo Oromoodhaa manaafeetu waan qabsoorraa yaaddoineetu waan qabsoorraa walitti himaa jira. Yeroo sanitti Oromoon rakkoo jala jira. Rakkoo kana jalaa bahuudhaaf maal ta'uu qaba? Maal godhuu qaba jedhee namoonni mari'atan namoota muraasa akka hawaasa Oromootti hoggaa fudhatte persentii takkaa gadi jechuu dandeessa. Waan xiqqaadha. Kan kasammutti beeku ka beekee hojiitti himuudhaaf sossooneetu irra caalaadha. Ka hojiidhaan sossoomu sadarkaan jiruutti dandeessaa jechuudha. Har'a immoo teessee yoo ilaalte uummanni Oromoo gara miliyoona 50 fa'aa sanii ol ja'ama. Miliyoona 50 san keessaa yoo xiqqaate miliyoonni 10 Oromoon maaf akkana ta'a akkamitti kana keessaa baha jedheeti yaadaa jira. Itti wal mari'achaa jira.
Kun anaaf guddina tokko cinaa bilisummaadhaa jechuudha. Bakka guddaarra gahuu argisiisaa jechuudha. Sochiin gaafa san isaan Oromoo hin gahin jaa'u san har'a bakkee hulaa Oromoodhaa naannoo Oromiyaadhaa bakka ilmi Oromoodhaa jirutti kan siyaasaan qabsoo Oromoodhaa irraa hin haasa'amne sa'aatti irraa hin mari'atamne irraayis namni wareega hafalaadhaa hin jirre hin jiru. Hafuura baafachuu dandeessa jechuudha. Isin hin geenye jechuudha. Dubbiin hiikkaan isaa ilmaan itti guddifaman dhala haaree kanaan gaame jechuudha. Kana immoo ragaan isaa wantoota amma tahaa jiran baroota 5 dabran kana keessa taa'aa jiran ragaa guddaadha. Kuni hundinuu bu'aa qabsoodhaati. Bu'aa wareegama gaafa sanii. Bu'aa sochii gaafa sanii. Wanni gaafa san godhaadhaa turre waan laafaadhaan haa ta'u dukkana yeroo isaa akka amma kanatti ifa wanti ta'u hundi wanni godhamu hundi yoo maarraan tana ilma Oromoo tokko Dambidollootti ajjeesan jedhan sa'aadhaa fi guyyaa inni ajjeese maqaa isaatti wajjin Oromoo bira ga'a. Gaafas immoo loloota gurguddaa gootee nama 50 ajjeeftee waan 30 dhabdee namni si dhaga'uu hin jiru. Miilaan wal dhageenya jechuudha. Miilaan asirra akkatti wal dhageessu oduu torbaan tokko namni deemee magaalaa dhaqee haala magaalaa jirurraa hoggaachii fuudhee dhufe akkasitti wal dhadhagahaadhaa ture. Gaazexaalee tokkotu jira. Gaazexaa warra biyya kana keessa waa barreessan. Har'a gaazexaa akkanaatu waan waraana bilisummaa Oromoo gabaasee jedhanii magaalaa irraa fuudhanii wareega baasanii lubbuu isaanii gurguranii bakka jirutti fidanii nu barsiisaadhaa turan. Kun maal agarsiise? Jijjiirraan qabsoo Oromoo teknooloojii baraatiin illee deeggaramu bakka gaafa sanii bira kuutee sadarkaa olaanaarra jira. Amma wamata akka qofaatu muufame. Dammaqinsaan sadarkaa kanarra jira. Hubannoodhaan bakka kanarra jira. Tokkummaan Oromoodhaa bakka kanarra jira. Wanni hafe gaafii isa xumuraatiif sochii isa xumuraatiif bilisummaa lafaa fi uummataa san harkatti qabachuu qofaatu hafe malee wareegni gaafa san dukkana san keessatti hafalaadhaa turre itti jaallan qaqqaalii babbeekoo hayyuu ardhaan tana silaa jiraatanii osoo lubbuudhaan irra eeganii Oromoo fi Oromiyaadhaa miti addunyaadhaaf gaafa Afrikaa bira dabranii addunyaadhaaf waa ta'an itti wareen itti dhabne san hedduun isaa bu'aa gaarii irra gahee jira. Dhala kanaan geenyee jirra. Osoo gaafa san achitti caljaamee sochiin sun godhamuu baatee ukkaanfame tarii ardhaan tana waan kana arguunu gaafii guddaa taha. Kanaaf wareegamni gaafa san kafalaadhaa turre kan hanga ammaan tana bu'aa hanga ammaatti argine kanaan laafaadhaan jechuudhaaf hin jee bakka gaarii irra gahee jeetiin adda adda ittiin gammada. Maaf itti gammada? Isteeppii amma booda Oromoo ati kana ta'e jaaniif duba deemsuun hin danda'amu. Wareegamuma gaafata kan dhufuus shirarraa maajii irra jirra jeetiin adda adda. Kanaan booda wanni godhamuu danda'u hin jiru. Dur warra biraatu nutti dubbata. Har'a immoo Oromoo keessaa Oromoo ilma abbaa gadaa jedhanii kan waan biraa nutti dubbatutu dhufe. Kana booda immoo Oromoon ilma abbaa gadaa uggate ilma abbaa gadaa akka inni jedhee ilaallachuu bira qofaatu hafeef jechuudha. Warri alagaa as deebi'anii har'a Oromoon bulchaa yoo jedhan namni isaan dhaga'uus hin jiru isaanuu yaadaa waan jiran natti fakkaata. Golgaa duuba ta'anii waa godhan waan akka ammaa kana taate. Kanaaf gaa wareegamni gaafasii lafatti hin hafnee bu'aa gaarii irra gahee jeetiin adda addaa toonsi dheereessee hin beeku. Ta'an dheeressin gaafii bare deebii gaafii waa qubsaa haasawaa jirta. Waan ajaa'ibaa haasawuu jirta. Waan quufamuu miti waan dheeratu miti. Obbo Tahaa yeroo gaafa duraa zamana Dargii sanis ta'e zamana Haayile Sillaaseetis ta'e Oromoon cunqurfamaa ture ammas cunqurfamaa jira. Zamana Dargii keessa Qayyinchi Birrooj maal fa'aa jedhanii ergamtoota Soomaalee jedhanii maqaa adda addaatti waaman. Gaafa zamana wayyaanee kanaas erguma nu dhalannees ergamtoota Shaabiyaa ergamtoota Abaa'oo Maarree warra biyya diiguu warra maal godhu jedhanii maqaa adda addaatti moggaasan. Ammas as deebi'ee warrummaan kalee ergamtoota TPL ture san warreen ergamtoota Shaabiyaa nu jechaa ture. Arraas deebi'anii ergamtoota TPL jedhanii maqaa qabsaa'ota keenya maqaatti moggaasaa jiran baandaa jedhanii maqaalee garagaraatti waama shanii jedhanii adda uummata Oromootiin adda baasuuf jecha gahee adda addaa waan adda addaa irratti hojjechaa jiran. Kana irratti mee Obbo Tahaa maal jettu isin? Galatoon laal dura waan badee jaamaa ture. Waan badee jechuun afaan Oromooti. Waan badee jechuun waan hiikkaan qabu. Warri Amaaraa bara dura Abaa'oo jedhanii naannoo keenyatti waan badee caalaa jaarraatu beekama. Warra jaarraa jedhanii jaarraa nam tokko dhugaadha. Haa ta'u jaarruma jechuu Oromoo sanuu quudhuu dadhabanii waan badee jedhanii. Waan badee jechuun waanuma duriyyee kashlabbee wayii tokko godhanii himaadhaa turan.
Sambooda immoo as deebi'aniiti ergamtuu abaluu, ergamtuu maalii, waa hedduutu ibaaramaa ture. Wanni bu'uurri hundee waan kanaa waan tokkootu jira. Jarri kun diina. Diinni immoo ati ittiin xabaasi, ati bareedaadha, ilma Oromoo qulqulluuti siin ja'a jettee atuu diinarraan eeggattu. Maaliif? Si balleessuuf, cilee si dibuuf, maqaa ati hin qabne, gocha ati hin qabne, sitti maxxansuuf, dhugaa kee awwaalee kijiba isaa si mul'isuudhaaf waan hin goone qabu. Isuma kanaatu tahaadhaa bahe. Bara dargiidhaa waan badee, bara boodaa kan ammoo xabbaaf yookaan bara mallasfaa xabbaaf irraa siqanii immoo ashabbaarii, teerorist as deemanii immoo ergamtuu shaabiyaa. Ergamtuu shaabiyaa jechuun immoo amma fa'aa eenyu ergamtuu shaabiyaa ta'e waa hedduu lafarra mul'ataa jira. Sanbiraan immoo ammaan tana baandaa jedhan. Baandaa jechuun kun jecha isaan jecha warra baluu ta'e hin beeku. Baandaa jechuun ergama ifii dhiisanii ergama garee tokkoo lammii fi irratti raawwachuu jechuudha. Ergama lammii biraa yookaan ergama mootummaa biraa opereeshinii nama biraa fuudhanii fira keetii irratti raawwachuu jechuutti natti mul'ata. Hiikkaa isaallee waan ta'e hedduu keessan beeku. Yoo akkas ta'e immoo eenyuutu ergaa nama biraa uummata Oromoo irratti raawwataa jira. Oromoon irraan tana ija isaatiin arga. Itti himuun barbaadu. Kan amma gaa shiftaa maali shane maali kun jaamuun ilma shadee dhaabee shiftaa jennaan shiftaan immoo waan seera hin qabne jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo seera qabaa fi seera hin qabu garaan isaaniis beeka gochaanis argaadhaa jiran. Waraana bilisummaa Oromoo dhaabeetii miti kan ijoollee Oromoodhaa karatti qabee guddachaa jiru. Waraana bilisummaa Oromootii miti kan aayyoo bishaan waraabbattee deemtu akka hin taane godhaa jiru. Waraana midhee karaarra fannisee ilaalaa jechaadhaa jiru. Reeffi sila akka namaatti namni tokko yoo du'e reeffa jedhama. Dhalaas haa ta'u, gootaas haa ta'u, waan fedhees haa ta'u namni eega du'e booda reeffa jedhama. Kun maqaa gamtaati. Reeffi sun immoo lubbuun keessaa baatee foon taa'u kun kabajaa qaba ilma namaa biratti. Bakki itti immoo ilmi namaa biratti kabajaa hin qabne jara kana biratti. Waraanni bilisummaa Oromoo amala akkasii qabu. Takkaa hin arginu. Silaa arkanii kan nutti himu isaanuma kan warrumarra shiftan hundee kanaatu laal waan shiftaan godhe jedhanii nutti himan. Takkaa isaanii waan waraanni bilisummaa Oromoo kana godhe jedhanii himan. Afaaniin haasa'uu bira kutee ragaan qabatamaan mul'atan kana jamatti agarsiisee jiru. Barree ammaan tana immoo baratti waa dhokatuu danda'u miti. Baratti waa awwaaluunis danda'amu miti. Bara miidiyaan dachii rabbii guutee hoggaa ati teessu footoo si kaasanii waan ati dalagde wajjin feesbuuk irra si kaayanii miidiyaa biraatiin si dhaqqaban. Sochii kana keessatti amma wanni argaadhaa jiru. Muuxannoo gaafa nuti sochoonuu sanirraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo waan kuufachaa dhuferraa amma bareedaa sadarkaa gaariirra jiraachuu wanneen isaa argu. Kana waraanni bilisummaa Oromoo godhee ja'amee wanni tahee gad bahee tokkollee hin jiru. Uummanni keessa yaa'u kunis keessa soso'u kunis kana nu godhe kana nu godhe kana nu godhe jee kan isaan himatan hin jiru. Amma shiftaan eenyu jechuudha. Shiftaan kan seeraan ala nama hidhu, shiftaan kan seeraan ala nama jeesu, shiftaan kan seeraan ala nama saamu. Shiftaan kan waraana mootummaadhaa deemaa saamaa jee uummatatti ergu. Kanaatu shiftaadha malee karoorroo uummataa ittisu, kan uummata beela'ee wajjin beela'u, kan uummata cunqurfamee wajjin cunqurfamee cunqursaa san uummatarraa kaasu sossoo'u qabsaawaa dhugaa qabsaawaa haqaati malee shiftaadhaa siiniti. Maqaan isaan kaayan kun hundinuu wahuma diina ta'aniif, wahuma harkaa fi dhageettii keenya hin feeneef, wahuma Oromummaan akka mul'anne akka Oromoon mataa ol hin qabanne barbaadaniif. Tahee ja'anii waan tolchanii uumaniidha malee waan Oromoo fakkaatu miti waan waraana kanaa fi qabsaa'ota amma dirreerra jiran kana fakkaatu miti. Kanaaf shiftaa yoo jaan diinarraa firaarraa diinarraa faaruu maqaa gaarii gootummaa isaan akkasiiti isaan jajjaboo akkasiiti isaan tokkummaa akkasii qabu isaan jaalala akkasii uummataa qabu uummanni akkasii isaan jaalata jettee isaan irraan dheeyitu. Kanumaaf kana jaan malee gochaan hojiin lafarratti wanni jara kanarraa ijoollee kanarraa mul'ataa jiru warri qabsaa'ota kanarraa mul'ataa jiru aadumaanuu waraanni bilisummaa Oromoo yoo mataan dhukkube nama kiniin tokkicha dugdarraa qabu baasee uummata Oromoodhaatiin walla'anaadha. Yoo waan nyaatuu fi ateeka deemuun taate adda qooddataa bakka isaan beela'anitti tan dadhabdee karaa deemuu dadhabde ba'aarraa fuudhee karaa isiin deemtu manaan gahaadha. Bira dabraa turreedha. Arraan tanaas isuma santu irra caalaa fooyya'ee irra caalaa bareedee irra caalaa qaroomee hojiirra oolaadhaa jira. Kanuma harkaadhaa jirra malee waraanni bilisummaa Oromoo takkaa uummata Oromoos miidheen beeku takkaa uummata Oromoo irrattis roorroos hojjechuufis hin taa'u roorroo uummataa ittisuudhaaf uumame. Uumamnummaan isaatu uummata kanaaf dhaabbate malee uummata kana miidhuudhaaf hin dhaabbanne.
Kanaaf takka wanni akkasii godhamee jiru shiftaadha maalii ergamtuu baandaa maalii malee jedhani baandaan eenyu akka ta'e eenyu akka alagaa harkisee lammii Oromoo irratti fe'aadhaa jiru uummanni Oromoos ni beeka addunyaanis ni beeka wahuma nuun fakkaanne waan fi keessa dhaabbatan namatti haquudhaaf ga'an malee sanii wajji waliin fakkaatu. Kanaaf wanni isaanii diinarraa firan faaruun eeggatanii jechuumaaf malee waan takka illee wanni dhugaadhaan qabatamaan lafarra waan jiruu miti jechuufi nan ganasiin. Obbotaa waan addaa argaa jirra keessattuu dhiyeenya kana keessatti waa'ee zamana wayyaanee keessaas ga'anii nagarree isin na duras waan umriidhaan lafa jirtan jecha hin beekne ilmi keessan eessa jira jedhanii nama silaa guddaa nama kabajaa qabu mana irratti gubuu obboleessa kee gaara jira shanii deeggaraa jedhanii obboleessa ajjeesuu haadha abbaa dararuu qabeenya saamuu wantoota kana argaa jirra. Obbotaa mee kanarratti maal jettu isin? Amma kana seeraan wal qabsiifnee haasoina. Sadarkuma heera biyya Itoophiyaa sanirratti namni tokko bara 18 ol hoggaa ga'e ilmoo kee jechuudha. Ilmoo kiyya haga bara 18 gadiitti gaafatamni ilmoo sanii ana. Waan inni tolcheefis waan inni balleesseefis anaatu itti gaafatama. Bara 18 ol taanaan namni kun ilmoon kiyya ka bara 18 olii sun nama jechuudha. Namummaa guute yaaddoon isaa qixa nama guddaadhaa yaaduu danda'a jechuudha. Seera Itoophiyaa irratti namni bara 8 ol eega dabre booda maatiin yookaan abbaan yookaan obboleessi maatiin isaatti hin gaafatamu. Seeruma biyya saniitu jira. Seeruma ammaan tanaa kun immoo irra diinummatti ija baase. Ija baase jechuun ni hammaate. Haadha jaartii bara 60-70 ilma keeti jedhanii bakkitti fuudhanii mana hidhaa bulchan ammaan tana argaa jirra. Bakkitti san bira kutanii obboleessa keeti jedhanii obboleessa jiruu fi jireenya isaa akkamittiin jiraadha jedhee jireenya mataa isaa gaggeeffatutti jirutti rakkisan ammaan tana argaadhaa jirra. Kana fiddan malee jedhanii bakkitti nama rakkisan ammaan tana argaadhaa jirra. Kun hundinuu maalirraayi? Maaliif ta'a waan jedhutti achi deemna. Wanni isaa sila akka seeraa taate nama bara 18 ol abbaa kanaa jedhanii abbaa isa dhalee gaafachuun seeraan dhorgaadha. Abbichuma san qabanii yoo danda'an qabanii seeratti dhiheessu. Yoo danda'an dhaqanii ajjeesu. Wanta tokkotu ture ni ajjeefnaa jedhanii ni gaaf tokko abbaa kiyya yaamaniiti. Kottu asin nu mallatteessii jedhanii ni ajjeefnaa. Yoo ajjeefne yoo nu gaafattaa jennaan isin hin gaafadhuu jee. Ni ajjeefnaa koo asin nu mallatteessii jedhanii. Dila ajjeeftan kana abbaa mallatteessisiiftaniiti ajjeeftanii jeen. Hayyee eega akkas jettee mallatteessifte qabii fidii jedhaniin. Bar anaa miskiina kana gartee osoo jireenya isaa gaggeeffatu qotee bulaa kanaa miti mootuu isiniin guddaa kanaa ooniin garaan galcha jeeti gaaratti kute humna kamiin hin qabee fidaa jeen. Firraa dhiisaa jedhanii biraa deeman. Maaltu waan kana keessa fide namni if dandahee jechuudha. Deebiseef ijaarsimma yeroo sanitti yoo waan biraallee dadhabe akka aadaa Oromoottu namni sadarkaatti gaafatama abbaan qabuutu jira. Sanaa ol eegaa kute immoo abbaan itti gaafatama hin qabneetu jira jechuudha. Sana firraa deebise. Har'aan tan ammoo kana hunda keessa kutaniiti ilma keetiitu kana godhe obboleessa keetii kana godhe jedhanii maatii nagaan jireenya jiruu fi jiruu dararaadhaa tan gabrummaa jalaa sana gaggeeffatutti jiru ajjeesan dararan hidhan maal godhan argaa jirra. Kun hundinuu dhiphachuu diinaati argisiisa. Wanni waan kana hunda fidu dhiphachuu isaaniiti. Gaafii kana jalaa rakkoon isaan achii wanni isaan siyaasaan isaan irratti deemaadhaa jiru hammaachuu ta'uu isaanii argisiisa. Maaliif kana godhan? Abbaan irreedhaa yeroo hunda lakkii rakkoon kun humnaan hin furamu maali je'eetiin furmaata siyaasaa barbaada je'ee yaadu. Akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam osoo hanga rasaasni tokko hafutti niin du'a je'utti boodarra osoo rasaasa tokkoo miti waraana 60 meeqa dirretti facaasee keessaa baqatee san. Hanga gaafiin hudhatti qabee bakka san irraa qabee gad buusutti dhiisaadhaan jiru. Dhiisuufis hin taa'u. Diinummaa hamaa jechuun isa kana. Diinummaa hamaa jechuun isa kana. Akka reefu siimesa reeffa ajjeesanii reeffarra dhaabbatuun nama qabanii jiruudhaan viidiyoorra kaayanii zaliilii jiruudhaan zaliilii addunyaa agarsiisuurra diinummaa hamaa agarsiisuurra wanni hafan jiru. Akka yaaddoo isaaniitti yoo kana goone ijoolleen Oromoo hafan sodaa kanaatiif manatti galuu jedhanii yaadu. Lakki kun immoo daran hammeessa malee abadan takkaa godheen beeku.
Addunyaa kanarratti uummanni jiilee sodaadhaaf gaafii isaa mirga isaa lakkisee tole jedhee buleen jiru. Kadhumu dhumeet, kaduus du'ee, hafe immoo bakka silaa yaade sanitti gaha malee. Kanaaf wanni amma jarri godhaadhaa jiran kun wanta seera isaaniillee faalleessu, wanna dhala namaa faalleessu, seera isaanii qofa osoo hin ta'in seera idil addunyaadhaa illee kan faalleessuudha. Kanaaf wanti diinarraa akkuma reefu siin jeessan waan gaarii waan hin eeggatamneef kan isaanii kanuma dhiisuufis hin ta'anii gaafni isaan kana dhiisan gaafa hundeedhaan garagalanii cubbuun isaan dalagan kanaaf hudha qabamanii seera dhiyaatan edaa kana kan isaan ture jechuun isaanii dhufuudhaaf ta'a malee kun waan hafuudhaa taa'u miti waan irraas dhaabbatamuu miti jechuudhaaf hin jiru. Doon sii deebise ta'e. Obboota waan addaa arku jirra. Namni takka eega qabamee seera jala oolee akkami akka seera addunyaatitti gabbaasanii nama sana ajjeesuun ni jirti osoo mana murtiitti hin dhiyaatin dura. Wanni amma nuti yeroo ammaa argee jennee jirru deeggaraa abaawutii deeggaraa waan akkanaati jedhanii halkan gabbaasanii ajjeesanii sharaan maranii darbanii qalanii bineensa nyaachisanii dubartii akkuma sooshaal miidiyaa irratti argaa jirrutti qaama isii tumanii qaama isii cicciran fa'aa argaa jira. Akkami wanni kun akka seera addunyaatitti ija akkamitiin ilaalamame? Dubbiin ati gaafatte dubbii seeraati. Ani ogeessa seeraallee miti. Haa ta'u wanta hangoomaa waa hubadhurraa hin waasiin ja'a. Laal yoo waraana irratti qabame namni tokko mirga seera waraana irratti nama qabameetu jira. Namni tokko yoonii fi sibiila harkaa eega fuudhame booda namummaa isaatiin sirnumaan hidhama. Itti gaafatama. Booji'amaa jedhama. Kana achi eega du'e immoo jarri kun nama jiruu miti du'a irratti waan isaan dalagan argaa jirra. Nama reeffa muree karaarra fannisee yookaan ganda keessaan deemaadhaa jirudha. Akeekni isaanii hooma tokko qofa. Wanni kun hundinuu waan seeraa hojii wal fudhatu miti. Kan maatii dararuu, kan ganda kana keessa isintu bishaan kenneef ijaanii warra gara fuula sanitti waan dararuudha. Kan immoo lafa lollitti ta'e hoggaa lolarra as garan kan deemu hunda irratti tarkaanfii diinummaa fudhachuu. Wantoonni akkanaa kuni diinummaa hamaa fi abdii kutachuudha. Osoo injifannoo qabaatanii olaantummaa irratti qabaachaa jiraatanii boru uummata kana ni barsiifannaa nu harkatti kufanii bakka dhaqan hin qaban jedhanii hammeenya kanan dalagan. Amma wanni kana isaan goosisu uummata kanaa fi isaaniitu walitti hidhatee hafuura nutti qabaa jira, nutti kutaa jira. Kanaaf waan dandeenyu hunda goone dhabamsiisuu kaja'u saniif waan kana hunda godhaadhaa jiran. Egaa wanti ati jette akka seeraatti miti seeruma addunyaa kana tokko irratti hin jiru. Ilma namaatu biratti hin jiru. Reefu siimeen ture. Ilmi namaa eega reefi immoo reefuma jaamaa kabajaa qaba. Sirnumaan fuudhamee reefa diinaallee hoggaa jeefnee waan goonu baalarra cabsinee bira kunna yoo awwaaluu kan dadhabnu taate. Yookaan uummata karaa jiruun awwaala bineensaatu nama biraa nyaachuu isinitti baraa jennee bira kunna. Sanillee ta'uu baatu eega du'e booda waan qaburraa fudhattee baala cabsitee ijarra buuftee biraa deemu. Ka ammaan tanaa immoo mataa muranii ganda keessaan deeman. Kun immoo qaanii isaaniiti. Qaanii namummaa kabaja namummaadhaaf dhabuu isaanii san agarsiisa. Diinummaa honga hin qabne diinummaa maayyii ta'uu argisiisa malee hooma tokkollee bifuma tokkollee nu fudhatama seeraa fi heeraatiis hin qabaatu. Obbotaa egaa waa'ee nama mana hidhaatii baasanii gabbaasanii ajjeesuu kaasneef akkamii yeroo isin hidhamtanii turtan san mana hidhaatii hidhamtanii beektu akkamii hidhaa yeroo saniitii fi hidhaa yeroo ammaa gisee yeroo bira qabdee ilaaltu akkamii yeroo ammaan tana namoonni gisee hidhame gabbaasanii ajjeesanii gaafa sangaa yeroo uummanni silaa diina hamaa harka jiru ture garuu yeroo sanii fi amma yeroo bira qabdanii ilaaltamee akkamii mee mana hidhaa fi mana hidhaa kamii fi kamitti hidhamtanii turtan isin. Gaariidha. Ani bara 1999 gara ji'a dhuma Desembar, Noveembar gara dhumaatti anumaa hojii dhaabaatiif magaalota keessa harka qullaa deemu arganii na hidhanii gaafa na hidhanii jarri sun abbootuma warra kanaati. Wanti isaan achirratti si godhan akka namaatti teessisanii si gaafatan osoo hin ta'in wanta silaa namarratti godhan hundaa'u kan nurratti hin godhin hin jiru. Waan barbaadu, waan ati garaa qabdu baasuu barbaadu, waan ati deemtuuf namoota si wajjin hariiroo qaban baasuu barbaadu, sun immoo kennuun immoo ati akeekaa miti, kaayoodhaa miti jechuudha. Dararaan jira, zaliiliin jira, gaafa sanii fi ammaas. Ammaan tana gaa nin dhagaa gaafas immoo ijaaniin harkee keessa hotee ta'e waan ta'eef
akkuma gaariitti hin beeku. Wantiin garaagarummaan ani ammaan tana arku gaafa san yeroo qormaataatu ture. Yeroo qormaataa san immoo isaan malee ilmi namaa tokko hin beeku gara ji'a sadii mana murtiidhaa waan jaallan beeynu waluu quban qabnu haalli nuti itti qabamnaa fi warreen hojii qabaman itti qabaman itti ulfaataadha. Darara hedduudhaatu achitti nu gaggeeffame. Darara san keessa immoo aduma dirruma walitti himuudhaatu ture. Lakki tan isin barbaaddan tana tanaan hin godhu wanni hin gooneef immoo kanaaf jechuun walitti himuudhaatu ture. Boodarra waan silaasi godhan situmuu maal jechuun fannisuun dadhabnaan firraa darbanii nu dhiisanii boodarra gara mana murtii akka dabarru godhan. Eega mana murtii dhayin immoo manni murtiidhaa baallama akkuma ammaan tanaa kana guyyaa 14 namaa kennu kana nuufis kennaadhaa ture. Seerri isaanii kanuma. Eegas booda ani gad baasanii naahumaa nan gaafanne. Dabree immoo nin dhagaa mana hidhaa keessatti. Eega himanni itti baname booda abalu barbaasanii akkas godhanii je'anii waan akkasii nan dhagaa. Ka ammaan tanaa kana immoo mana murtii kanarraa manni murtii haa ba'u jedhanii kaan dabree kaan immoo ammasii poolisni karatti qabee hidhu kana seera cabsuu ija guduunfate akkanaa kanan argite. Wanniin ani gaafa sani beeku nan yaadadha nama 2 moo 3 dhagaye ka eega manni murtiidhaa bahe je'een karaa qabanii maakalaayii bakka jaansan geessanii hidhan. Garuu akka ammaan tanaa kanatti guyyuu daily activity isaanii godhatuun argina. Ammaan tanaa namni hidhanii asii seeraa mirga akkasii kennaa fi alakki himata biraa itti barbaanna jedhanii nama hidhanii hidhaa kaayanii yakka biraa fiilmii biraatti tolchuu kana ammuma ta'e. Seeruma sanirree gaafuma san fiilmii takkuma sitti dalaganii takkitti isan jalaati baanaan gaduma dhiisan jechuudha. Wanti isaanii maali? Jarri kun koppii warra isaan dura dabreeti. Wanni isaan godhan irra isaanii sun irra hammaachaa akkuma reefu ajjechaa keessa siime irra hammaachaa deemuu isaanii argaadhaa jirra. Kun immoo wanni godhaniif bakka isaan irra jiraniitu isteeppii maayyiiti. Yoo bakka kanarraa dabne taate yoo bakka kanarraa hafne ammaan tana waan kan ukkaamsuu baanne taate ijibbaata maayyiirra jiran kana ukkaamsuu baanne taate kanaan booda wanti Itoophiyaa jedhamu hin jiraatu kan jedhu warra firoota Itoophiyaa kana keessatti uumamee jira. Kanaaf egaa namichi dirree dhaabbatee nu fixxaniiti isin finnaa abbuma fedhee uni finnaa kanaaf jee wanni sodaachisaa fi boo'insi dirree taa'u kun horiyaa jiruuf malee isa kana. Kanaaf egaa hidhaa keessatti waa hedduu keessa dabarree akkuma har'aan tana kana dararaan jira wanni irraahuu ammaan tanaa kun irraa hamaa fakkaata gamma oduudhaan dhagaa akka gaafasiirra irra hamaa ta'uu isaatiin harka eega mana murtii dhayin immoo namni gad baasee waan gaafateen jiru gaafasaniis. Obbotaa erga isin biyyaa baatanii biyyoota hambaa keessaas turtanii jirtan. Biyyaas erga biyyaa baatan turtanii jirtan biyyoota hambaatirraas naannooytanii jirtan akkamiin turtii teessan ka Soomaaliyaa turtan keessatti mee jireenyi Soomaaliyaa maal ture akkamirra turtame? Gaariidha. Egaa wanti bara 2002 kana naannoo Finfinnee kanatti nu hidhanii achuma Karshallee bakkuma jara gaafa isaanii Karshallee jaaniiti manniidhaa jira Qaallittiif maal kun eegas booda dhufe. Achiidhaa turre achirraa booda immoo gaafiilee tokko gaafii mirgaa nuyi gaafanneen akka karaa bahaa deebinu nu godhani. Walumaa galaatti bara 2005 gara dhumaa yeroo itti filannoon godhamee jejjeequmsi wayii tokko jiru. Tarii jeequmsi wayii sun dimimmisa wayii nuu fidee sana keessa akka carraa ta'ee yeroo sanitti ragaadhaas waan nurra dhabaniif warri nurratti dhiyeessus duubaa'uu jeeqamaadhaa waan jiraniif jecha. Wanni isaan godhuu dadhaban harkatti laafee abbaan murtiidhaa bilisaa deemaa nuun jee haa ta'u yeroo baatii tokko hin gahin keessatti haa qabaman jedhanii ajaja nutti baasanii abbaan alangaadhaa ol iyyatee jechuudha. San booda teessee harmarraa lammataa bakka sanitti deebuu waan hin jirreef miilaan nu baasi jennee jalaa baane baanaanii naannoo Hargeysaatti hin bahee naati jaallan kiyya wajjin hidhaa sanarra turree gara nama 3-4 ni geenya nama 5 fakkaata karaadhaan nam 2 wajjin baane namuu garuma garaan qabaminsi sun immoo odeeffannoo waliin gahuun ture haa qabamanii haja'usanii kaanee jalaa baafannee egaa naannoo sanitti eega deebinees hantuutaa fi adurreedha jechuudha. Egaa diina yoo akka duritti illee qomoo dura keessee walitti waa
darbachuu baatte waa'uma dandeenyu walirratti dalagaa turre. Wanni immoo achitti goggoonu suni gama yeroo sanii ijoollummaadhaan wallaaltu wanni naannoo sanitti tattahaa jire jaallan keenya nu biraa ukkaanfamanii arraba bakka buute hin argine abdii diimaa faanii yaadatta. Sababni isaan itti waan kana godhan hooma tokkollee waan biraa badii biraa goonee miti reebicha hamaa lafa san keessatti lafti sun immoo Somaalilaandi lafti jaaniin kun akkuma kutaa bulchiinsa Itoophiyaa kutaa biraa jechuudha. Yookaan jijjigafatti aane kutuma isiidhaa jechuudha. Hooma fedhan keessatti dalagu maqaaf biyya biraati malee pireejarii warri Itoophiyaa irra kaa'uu jalaa bahuu hin danda'anii. Sana keessatti dararaa hedduudhaatu ture. Bakka ati deemtu, bakka ati bultu, karaa deemtu si jala deemuun faana si dhahuun anuma ture. Namoonni hedduunis achi nu biraa qabamanii gariin maqaa keenyaan ka'umaa keessa hin jirre qabamee hidhamuu fi du'uun dhabamuun achi buuteen isaa jira. Akkuma sinjee abdii diimaa fa haga ammaa bakka inni seene hin beeynu wareegamu akka gaafa duraa baasaa turre achittis baasaadhaa turre gaasan booda rakkina dheeraa gara bara 5 fi wayin achi ture. Sana keessaas dabarree galata rabbii warri UNHCR immoo harkaan qaban dubbee keenya waan jiru hordofaadhaa turanii Abdusalaam faanii yaadattaa qabameetu biyyatti deebi'ee warri UNHCR waan kana dubbee keenya waan jiru kan hubatanii achirraa dafanii akka garana bahuu nu godhanii eegarma dhufne galata rabbii fi jiraachaatuma jirra qaamaan nagaa qabna sammuun nagaa nu qabaachaadhaan jiru malee. Kana butaana ammoo maalirra jiru? Namni ree waan aadaa fi weedhiisa. Wanti itti ganama itti miidhamaa baane itti manaa baane itti rakkachaadhaa turre. Gabrummaan bifa jijjiirachaadhaa. Sirnichi bakka wal jijjiiraadhaa. Hacuuccaa fi dararaanis wal jijjiiraadhaa. Har'aan tanaas imimmaan ayyoon qoorree haati Oromoon qoonye ijoolleen barnootatti ergamtu nagaan galuu hin dandeenye bakka kun tahaa jirutti immoo atis bakka itti teessuu hin qabdu. Kanaaf waa'uma namni naannoo kana jiru godhu. Waa'uma namni naannoo kana jiru godhaadhaa jirra. Nuti miseensa dhaabaati. Akka dhaabaatti jaarmaa qabna. Karaa jaarmaatii wanta sila naannoo kanatti dalagamuu danda'aman. Jennee yaadnu hundarratti qooda fudhachaadha. Hawaasa naannoo jiruu fi jaallan keenya naannoo kana waliin jirru wajjin ooma dirqama naannoo kanatti tatta'uu godhaadhaa jirra jechuudha. Obboota turtii si waliin goonaan gama kiyyaan gaaffii fixaadheetiin jiraati wanni siyaaf yoo jiraate itti dabaladhu asumaan xumurra. Gaariidha. Wanni badaa waa hedduu haasoyne. Haasawaan ammaa goone kana keessatti yeroon ammaan tanaa dhugumaan yeroo hamaadha. Yeroo hamaadha wanni hin jiruuf qabsoon akka reefu siin jeessanitti uummata bal'aa harka jira. Uummatuma Oromoo kanaatu hundisaatu amma qabsaawaadha. Hundisaatu qabsoo kanaaf yaaddawaadhaa jira. Haa ta'u malee diinni akka dur aanjaagaa sababa jijjiirama maalii jedhuun qabsaawonni hundinuu dallaa san keessatti akka deebi'an mana hidhaa Itoophiyaa san keessatti akka deebi'aman godhamee jira. Warra maqaaf qabamee hidhaa jiruu fi warri ala jiru siidhuma keessa jiran akka garaa dubbachuu fi akka garaa dalaguun dadhabamaadhaa jira. Yeroo kana keessatti immoo furmaanni ummata. Dur qajeelfamaatu jira, achiin bahaa, achiin godhaa jedhamutu jira. Ammaan tan ammoo wanni sun xiqqoo akka waan harka qabamee fakkaata. Wanni godhamu lafa dhabeessaadhaan haa godhamu malee. Ummanni Oromoodhaa qabsoo ilmaan isaa baroota dheeraaf itti gabbaraadhaa. Alaamanatti dhabee, jiruu jireenyatti dhabee, ilmaa ilmootti dhabee bakka kana gahe yeroon inni itti fiinxarraan gahe itti wal qabatee irree tokkoon humna tokkoon bakkaan gahee xumura gabrummaadhaa, xumura awwaalaa, xumura boo'ichaa, xumura ganamuu du'uudhaa, xumura ganamuu hidhamuudhaa itti godhu yeroon sa'ama. Jarrinis kana booda isteeppii biraan qaban. Laal duraan Amaaraatu Oromoo miidhaa ture. Hoggaa sirni Amaaraa dadhabu immoo Tigreetu naa irra isin wayyaadha jee dhufe lakki isin lachuu walumaan habasha jee Oromoon dide jalaa. Ammaan tan ammoo Oromoo afaan Amaaraa afaan Oromoo dubbatuutu barcumarra taa'ee Oromoo gowwoomsaa jira. Ilma kamittiin waa kennadhaa eenyu jalaan deemaa
eenyuutu bakkaan ani yaadu nagaha eenyuutu araraafamaa fi dararamaa fi cunqursaa fi saamicha baroota dheeraadhaa kana jalaa bakkaan nagaha Oromoon amma waan adda baasee hubate fakkaata. Kanaaf cal ja'anii walirraa achi ilaalanii har'aa miti boru jechuun gahe guyyaan isaa gahe. Amma gaa wanta addunyaarra hin jirre seerumaa fi sirnuma hin jirre kontoraanni silaa maqaa federaala jedhamu saniin bara 5 ja'a ture irri biyya sanii sana hundaa'uu lafa kaayame dheereffate. Yoo ati cal jettee dudarichi reessitee gattee bara 5 miti 50 mallee sirri dheereffachuuf deemaa jechuudha. Hiriyaa lamaarree ilaalanii hiriyaan lee ilaaluun gaariidha. Hiriyaan namicha kana Isaayyaasi kan mootii samiidhaa jechuudha. Ilmaan ifii dhalee irrattu ilaalcha hamaa qabaachaadhaa jiru. Wanni as deemutti jiru bulchiinsa akka Isaayyaas ta'uu san beekuudhaa ture jira jechuudha. Isaayyaas Eertiraa keessatti namni waa dubbate waa barreesse hundi ni dhama. Amma santuu hojiirra oolaadhaa jira. Kanaaf hin tahu jechuu qaba Oromoon. Lakki gahe jechuudha qaba Oromoon. Tokkummaa qaba, muuxannoo qaba, walhubannoo qaba. Sodaadhaa gabaabduudhaaf jecha wantoota dadhabaa ture kanaa fi kanarra caalaadhaaf immoo if qopheessuurra bakka takka lafaa ka'ee gahee je'ee mootummaa kana bakka tokkotti godhu dhaabuu danda'u sirna ifiitiin tolfatu kan ifiin ajaju haati guyyaa hangana na bulchi ati bara hangana na bulchi je'ee kaayatee gaafa immoo inni itti jallate bu'i gadi je'ee buusuu danda'u godhachuun dirqama uummata kanaati. Kana ta'uu baannaan immoo wanni as deemaadhaa jiru har'a hamaadhaa fi kanaan duran arginii. Kanaaf jabaatanii qabsootti fuufuu qabanii jaa baay'ee fayyaa ta'e galatoo. Obbo Tahaa waamicha keenya kabajan yeroo keessan qaalii aarsaa gootanii asittiin warkamuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu isin galatoomfan. Tole galatoo ittiin dabarsatiis carraa kan kennitee hangana yaada kiyyakkaan isin hojii qooddadhu na godhuu keetiif hedduu ulfaadhu galatooma isin gareen kun jabaadhaa waan gaarii dalaguu jirtanii itti fufa qabsoo nuti asiin geenye isin hin geenye isin kennineeti. Wali isin duuba teenyee isin eenyatti fufa galatoo. Daawwattoota keenya qophiin nuti Obbo Tahaa waliin goone kana ture hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaan tura isin jenna.